gammachuu duubeetiin baga gammaddee baga guyyaa kanaan si dhaqqabe baga waaqi tanale si dhaggeessisa jedha harka dhaawaa galateeffanna. Sumattuu namni woo barreessisaa itti jajjabaachaan turre kitaaba bara dheeraa kama namoota biraatii lafa biraatii barreeffame itti fayyadamaa turre waaqni nu gargaaree immoo lafa teennallee keessa namoota kitaaba barreessane beekumsa dubbii waaqaa fi argatanii fi hubatane namoota dabarsanu barsiisotaa fi warra dubbii waaqaa qixxana kanaan tajaajilu waaqa nuu kenne maqaan isaa haa kabajamu. Galanni ulfinni waaqaaf haa ta'u. Yeroo jalqabaa gaafa bara waggaa 4-5 dura kitaabi kiyya jalqabaa asitti eebbifamu lafa tana keessa ana qofa adan ta'in namoota biraallee fakkeenya dansaa ta'eesaaf anadha kitaabi akka naannoo kanaatti biyya Gujii keessa namni kitaabi naannoo kanaa barreesse ka jalqabaa yoo anallee ta'e anaan duuba yoo diqqaatte namni dhibbaa olii itti fufa jedhee raagee bu'eera. Galanni waaqaaf haa ta'u. Waaqi raaga san muummesse namoota hedduutti eega san kitaaba barreessanii eebbisanii san keessaa tokko obboleessa keenya gammachuu duubeeti. Gammachuu duubeetiin baga gammaddee baga guyyaa kanaan si dhaqqabe baga waaqi tanale si dhaggeessisa jedha harka dhaawaa galateeffanna. Dubbii waaqa keessaa addee tokko dubbisaa eebba kana jalqabiisaa fi ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 እና 4 ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ይሄንን ምረቃ እንጀምራለን። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 እስከ 4 እንዲህ ይላል። በጌታ ስም አነባለሁ። ጥበበኞችም እንደ ሰማይ ጸዳል ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ። ነሞት ቀሮለን አካይፈ ሰማይ namooti nama hedduu karaa qulqullummaa itti akeekanu gara karaa qulqullummaatti warri nama deebisanu haga barabaraa akka bakkalchaasan achumaa issani. ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሂድ፣ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉንም አትም፣ ብዙ ሰዎች ይመረምራሉ እውቀትም ይበዛል። ዳንኤል ክያ አት ያጋኡማ ዱዲደን ቆንቆ ተናለን በሬስ ጀቻ ከናለን በሬስ መጽሐፋለ አታሚ ነሞት ዱን ወቆርቆራኒ ቤኩምስለ ለፈራቲም ባያታ አከነ ጀዳ መቃ ዋቃ ኡልፋ ጀቻ ከና ከሳ ጀቻኒ አካ ያዳት ፍዳቾኪን ኤባ ከናፍ ከኡምሳ ካስኒ ተው ዱብስ እርጋን ደበርሱ በርባዱ ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ። ሃሌሉያ። namoota hedduu karaa qulqullummaa warri itti akeekanuuf gara karaa qulqullummaatti warri namoota deebisanu warri akkasii aga barabaraa akka bakkalchaasan hin calaqqisani hin ifani akkana jedha warra namoota gara beekumsaa gara wobeekisaa gara karaa qulqullummaa akeekisaa deemi nama qajeelchanu keessaan kitaaba warri barreessu warri barreeffamaan beekumsa waaqa isaanii kenne dhaloota dabarsu warra eebbifamane waan ta'eef obboleessa keenya gammachuullee baga gammadde carraa kanas eegata jedha hamilee guddaa kennaaf yeroo tokko. Galateeffannaa yeroo teenya waliin deemisaa fi amma qeesotii as jirtanu qeesotii sagantaa kana dhuftaneertanu gara duraa as dhuftaneertanuuni eebba kitaaba kanaa mirkaneessina eegaan eebbifamuu isaa labseen duuba gammachuu asitti jilbeeffateeruuni qees beqqeleen kadhata gabaadduu isaaf kitaaba eebbifamu kanalleef godhe achumaan gara sagantaa dhibi'iitti kutuma kana keessa kutaa dhibi'iitti dabarra kitaabi guddinnaaf bilchinna midhaan jireenyaa buusuuf jedhu ka obboleessa keenya gammachuu duubeetiin barreeffame yeroo tanatti eebbifame tajaajilaaf ooluu isaa maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu waaqa tokkochaatiin mirkaneessina. በገመቹ ዱቤ የተጻፈው ጉድናፍ ብልችና
በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በደቡብ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ቡሌ ሆራ ከተማ ማህበረ ምዕመናን አሁን መመረቁን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ እንገልጽላችኋለን። This book titled Guddinaaf Bilchina Growth and Maturity, written by Gammachi Dube, is commenced and released. I proclaim it is commencement and releasement in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amma kanatansine kesbekelen waqa kadata gammachuun as dhufa. Waaqa kadhannaa meetu sikkenna illee ciccabaa guddoo waaqa galateessa. Kakeenya gara saadeeffannee waaqa sana waaqa keenya. Bifa kanaatiin guyyaa har'aa carraa kana nu kennite galati guddaan si qabu. Jiraannee har'aan ba'uun jaalala keetii waaqa keenya ulfaadhu. Marattiisetti asiin nu baasee gooftaa keenya ulfaadhu. Waaqa tajaajiltoota nu qaachee fi galatoomi. Ammallee tadbiirri tabalii ati nu kaasi. Amma yeroo kana waaqa daa'ima keenya gammachuu dhuufeetti si kadhanna. Harki keeti kan isa gargaare. Harki keeti kan isa qabe. Harki keeti kan isa guddise. Harki keeti kan yaada akkanaa isa keessa kee. Ammallee agarumaatti akka isa waliin jiraatu waaqa si kadhanne. Balbalti amma xiqqoon ati saasaadhatuun akka sabadhattu waaqa si kadhanne. Namni kun addunyaa fi nama ga'u waaqa ta'u waaqa si kadhanne. Wanni saadhaa wanni sagaadaa tuchin waaqayyoo qaadhaan ta'e buqaata akka ta'etu waaqa si kadhanne. Ammallee waaqa tajaajiltoota adda addaa haroofama jiran bal'inaan nu baasi. Hariifa jiran waaqayyoo qaaliyaan nu baasi. Atochite cufaa fi galatoomi. Madda akkanaa waaqa lafa tuffatan tuute dhabtuu tana keessaa ka burqisiinchasi. Kan inni guddaan si dhaqqabu. Ammallee ka caalta nu burqisi. Walaa eebbatana unaa itti jijjiiramaa jiraatu nu godhu. Namni kitaaba kana dubbise cufa kan ittiin jijjiiramu kan itti haaromfamu. Ayyaanni keetu waliin kitaaba kana keessa dabaree jechoota waaqa guddaa kenna gammachuu keessa dabartee dubbatte kana keessa dabaree karaa fedhammasaa, kadere qaabsisaa, karaa jabeessaa, kajiga kaasaa, hojii guddoo jijjiirama guddaa foonii hafuuraan lafite narratti waaqa karaa kanaan akka hojjattu si kadhanne kana cufa waan nu gooteef galatoomi. Ulfaadhu kabajan. Guddina kana caala eebba kana caala guddata kana caala ati saaf kenni. Maqaa gooftaa keenyaa kan Yesuusiitiin si kadhannee abbaa keenya nu dhagee. Ameen. Maqaan waaqa keenyaa eebbifamu. Baay'ee isinitti toleera. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Kana fidee fi gubaa biitti kana dhusse akka midhaan woxoo qocanuu addee itti suuqannee na qocee nama godhee badduu baasee kana guddisee waa hundumaa caaluuf galatama. Gammachuu jechuun woxoo qubi waaqaa qoce jechuudha. Woxoo beekani? Woxoo jechuun midhaan bichaa keessaa facaafame eggee yoo haamame. Erga haamame midhaan gariin immoo harka warra haamuusan jalaa hamtuu jalaa harca'ee kaafu jira. Carraan midhaan kanaa yookiin simbiraan nyaatamu yookiin marra waliin horii dheedamu carraa isaa. Akka tasaa immoo warri woxoo qocu achi keessaa erbee wayii qabatee dhaqee yoo qubi isaanii dhaqqabee simbiraan nyaatamuu jalaa yaafaa horii dheedamuu jalallee yaafa. Waan baay'ee dubbadhu qaba addee tana caalaa dubbachuu hin danda'u ana quba waaqaatti na qoce. Haleluuyaa. Baadiyyaa mana keenya tuttane boo mana keenyaatti abukaatota akka dhaggitan. Abukaatoon sun nuti akka keenyaa hin dhaanne. Midhaan isii bitannee gabaa nyaanne. Keessa sanyiisi. Mana keessa kaachaa haraa walii harantee gatante alatti. Addee haraa keessa gatame latti. Nuu wati dhaabatee eegasii lattee dhaggine eegalatte jennee dallee atti jaara. Waaqan lachisiise nuti gateetti kaffallee hin qabnu. Gammachuu jechuun akkas. Guyyaa har'aa kana isin fuula keessan duratti fuula Waaqayyoo duralletti waaqee akka an sagantaa guddaa kana gihu kanarratti hirmaataa na godhe lubbuu na keeyate nama na godhe galanni isaa haa ta'u. Galata Waaqaa dubbadhee hin fixu na keessa baay'ee kanumaan bira dabara. Itti aansee abbaa kiyya Duubee Boneyyaatii fi haadha tiyya Guyyaa Tuulummaa hooqabii isaa waaqarraa fudhatanii ani karaa isaaniitiin gara addunyaa kanaa waaqni na fide gatii na malu hunda baasanii na barsiisanii
na dhiqanee xurii keessaa na fuudhanee na qimmiidhanee karaa na agarsiisanii na gorsanii na barsiisanii kunoo namadhaa isi eebbicha nu na godhane nama hunda ka dursu isaan kanaa ga'u hin jiru. Ulfinna guddaa fi kabajaan dee jiranuu ulfaadhaa isaaniin jedha ol naa ka'aa jedhee gaafadhaa. na ulfaadhaa ta'aa. Itti aansee kitaaba barreessuun ulfaatina inni qabu dhaggeera. Gatiin nama gaafatu hubadheera. Dhuguu kitaaba kana an barreessu namoota ana cinaa dhaabbatanii fi deeggarsi isaanii jalqabaaf haga dhumaatti narra adda hin cinne abbaa kiyyaa luba Isaaq Yohaannis Sinodoosii Kibba Itoophiyaa pirezidaantii akkasuma Dr. Roobaa Dambii Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa akka harree kabeelaarraa muranu kabeelaa bacaanarraa murane addee bacaana sirreessane isa kanaaf gahee guddaa kanaa taphatan isaan lamaan dhugumaa. Galati keessa ijjumaana keessaan badu waaqii keessan hojii keessanii fi maatii keessan eebbasaa dhuma hin qannee fi kaaga hin qannisanii isi eebbisu jedha. Isaanti dabalee namoota maqaa dha'u qabaa boleessa kiyyaa kan jaaladhu wandimmaa keenya Uddeessaa Bidirees daayirektara dargaggoo fi ijoollee Mekkaana Yesuus Itoophiyaa barsiisaa Duuba Canaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa Daawit Matos Duubee bulchaa mana sagadaa kennaa hojjetaa wangeelaa Amaanu'el Adoolaa daayirektara dargaggoo fi daa'imman Sinodoosii Kibba Itoophiyaa akkasuma hojjetaa wangeelaa Aanolee Roobaa daayirektara qajeelcha wangeelaa Sinodoosii Kibba Itoophiyaa kitaaba kana naa dubbisanii dubbistootaafillee akka inni dhaqqabu na gargaaranii isaanillee bakkuma jiranutti waaqisi eebbisuu jedhaa naa eebbisa. Haati ulfaa gaafa ciniinsifatte ciniinsuu irratti deessittuu dansaa yoo harka buute gargallis hin qannasaaf. Mul'ata ulfaa'ee tureef deessittuu dansaa naa ta'anii dhumarratti obboleessa kiyya Basaayyee Duubee yaada jajjabeennaa guddaa naa kennanii na bira dhaabataniif galata guddaa isaanii qaba hamilee guddoo horadheera. Sinodoosii Kibba Itoophiyaa waajjira Sinodoosii Kibba Itoophiyaa akkasuma barsiisaa Baallii Boniyyaa deeggarsa keessaniif guddoo sin galateeffadha. Ka achirraa fe mana sagadaa Bulee Horaa magaalaa kunoo ka amma keessa jirru kana kitaaba kanaaf beekamtii kitaaba kanaa kennanii fi gama hundaan kana cinaa dhaabbatan milkii sagantaa kanaa haga ammaatti harkaa qabanu mana sagadaa kanalleef galata guddaa galmeessa. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Bulan bariitu dhaqanii akka ammaas jedhu jalqaba waaqii yaada kana na keessa kee sanyii tana na keessa kee jennaan achirraa ka'e kaayoo guddoo waaqi na keessa kee waan qabuuf barreesse. Kaayoon guddaan kitaaba kanaan barreesseef gabaasee fakkeenyaan yoo isinitti hime yeroo tokko aanaa Qarcaa ganda Gurraachuu jedhamu keessa barnoota kolleejjii barataa hariyoota kiyya waliin dhaqe. Yoo dhaqu lafa fichaa qonnaa guddaa tokko keessaa abbaan fichaa sanii buna hiddaan ciree guuree dallee godhee ijaarrata. Buna damee gugurdoo qabu buna baay'ee gugurdaa kabaalli isaa magariisaa ciree dallee ijaarrata buna kana. Buna kana isii maaf ciranii bunni hin quufamu namni kun jedhee gaafadhe jennaani bunni kun waggaa 3-4 midhaan aduu isaan kennin fichaa isaarra ture. Kanaafuu buna biraa sanyii filatamaa sanyii midhaan isaa kennu dhaabatii isaaf jedhee fichaarraa kaasaa jira naan jedhan. Seenee gaafa laalu jala buna haariyaa dhaabaa jira. Bunni kun damee gugurdoo qabaa baala dansaa qabaa yoo dhaggituun tola garuu maan hin qabu. Dubbadha maan hin qabu midhaan hin qabu. Sababni inni cirameef sababa maan ta'eef guddinni sirriin akeeka sirrii ta'een hojjetamanii gara bilchinnaa dhaqqabuu akka ta'e itti amanee bilchinna jechuun immoo namaan jiraachuurraa gara namaaf jiraachuutti ce'uu akka ta'e itti amanee wanni guddoon biyya lafaa tanarratti waaqi nurraa barbaadu amannee mana waaqaa keessatti bara lakkoofsiisuu kenna qofa adoon ta'in midhaan jireenyaa buusuu akka nuti qabnu waaqi midhaan akka nurraa barbaadu itti amanee mana waaqaa keessan jireenya keenya jiraannu kamiyyuu keessatti jiraannee qofa umurii lakkoofsiisnee qofa akan dabar midhaan jireenyaa nurraa waaqi barbaadu buusuu akka malle itti amanee kaan ammoo bilchinni umurii irratti hunda'u jechuun bilchinni ka jiru mataa umurii hedduu lakkoofsiisa keessa adoon ta'in mataa hojjetamee yookiin mataa yaadota sirriif ilaalcha qulqulluu kennuu fudhachuu irratti
isa kanaan hojjetamee jijjiiramaaf if qopheesse keessa akka jiru bilchinni umurii irraa kan jirre itti amanee kitaaba kana barreesse. Dhiifama naa godhaa taarikootti atillee dhiifama akka fakkeenyaatti isin fayyadamuu kiyyaa fi daa'ima tana naa habbaarii yookiin diqittee habbaarii akkasitti ulfaan. Abbaa ishii qaddamuu jedhama biliseen yoo abbaa fiitiin amma karambeellaa naa biti buskutii naa biti chokoleetii naa biti jettee yoo itti bootte dhugaa bootte hin jedhanuuni ayaas denniqim taarikuulee dura akkasuma ta'e tareeraayyuu abbaan giddaa'ee manaa baay'ee waan hojjetu lakkisee dhaqee waa isiin barbaaddu san bitaaf juusii naa biti jettee yoo isiin bootte abbaan maan godhaafi waa isiin barbaadde saniin godhaaf umurii isiiti taarikuulee akkasuma ta'e tare. Taarikuun abbaa isaanii obbo Baalli dhaqanii amma karambeellaa naa bitii jedhee yoo itti bu'e. Chokoleetii naa bittu malee buskutii naa bittu malee yoo itti bu'e. Akkamiin yaaddan? Ulfaadhaa waaqi si eebbisu. Buddeenaaf fixannee buddeenaaf du'uun kaayyoo waaqaatii miti. Makiinni uummataa tokko wanni inni hojjetameef naafxaa akka dhuguuf adoon ta'in tajaajila geejjibaa uummataa kennuuf. Naafxaa unuun isaa barbaachisaa ta'ullee kaayyoo inni hojjetameef maani tajaajila geejjibaa uummataaf akka kennuuf. Kanaaf kaayyoo jireenya keenyaa dagachuu hin qabnu. Kaayyoo dhaamsi kiyyaa inni dhumaa kanumaan wal qabsiisee fixaa. Seexanni biyya lafaa tanarratti taargeetiin seexanaa jalqabaa ishuun seexanaa ilma namaa irratti umurii malee yookiin ganna malee cassaa nama ajjeesuu miti. Taargeetiin seexanaa ka jalqabaa isaa miti. Yaalii kana yoo si dadhabeen duuba sirra godha malee taargeetiin seexanaa inni jalqabaa ganna malee nama ajjeesuu adoon ta'in kaayyoo malee nama ajjeesuu. Dhalattee jiraattee umurii lafarraa qabdu hunda ganna kiyya quufeera jettee waggaa 100 jiraattee akka ati godaantu sun seexana hin cinqu. Haga addunyaa kanarra jiraattu immoo kaayyoo waaqi gara biyya lafaa tanaa si fideef akka ati hin hojjanne godhee ganna kee fixuu barbaada. Ajandaan seexanaa inni jalqabaa isa kana. Kanuuti dammaquu mallee isa kanarratti sanyii isin keessa jirtu if keessa baasa isa jedhaansi kiyya. Ganna keessan irratti ganna waaqi isinii kennu irratti hojjedha. Waaqi umurii namaarraa dhimma hin qabu. Umurii kamirraa yoo jiraatte waaqi sirra hojjechuu hin danda'a. Saamsoon ሰዓቲዱማ በተባከነ ሰዓት በመጨረሻ ሰዓት ላይ ሊሞት በቀረበበት ሰዓት ላይ ሳምሶን ዱኤ ቦላ ሴኒሳፍ ኢልቲሳብ አደ ጅርቱት ዋቅ አጀንዳ ይሰራ ቀሙ ሙምስ ሳምሶን ዋን ለተ ገር አዱኛ ከና ዱፌፍ አዶይን ፍጥን እንዱን ዋቂ ሰገርጋሬ ዋቂ ሲንገርጋር ዋቂ አናፍ ሲንገርጋር ነማካዩ ዋቀዩን ሃጎ ገለት ዋቀዩ ፋታው inni guddaan isa kana yaa waan diqqoo kana yeroo jalqabaatiif gumaacheera bisaan cophi tokko ila ilaaltuuf diqqaa fakkaatulle biqiltuu goguu dhiyaate takkaaf waan guddaa jedhama jechi chaayinoota boqonnaa kitaabichaa boqonnaa dhumaa boqonnaa 14 irratti yeroof jireenya hidhee walaloon ergaan lafa kee jirti hunda siin dubbisu peejii tokko dubbisee ta'aa akkas jedha. Nami kaayyoo qabu jalqabaaf xumura tarkaanfatee deema gara fuula dura gogee hin dhaabatu harcaafatee baala fageessee hojjetaa hin sodaatu haala deemee hiifatu cimee karoorfata akka joobiraatti humna haaromfata hongee caama bonaa sodaatee hafu galaa gudunfata diriiffatee rafu ati eessa jirta kaayyoo kee hubadhu karaan kee fagoodha galaa gudunfadhu balballi cufamaan ifiin si banama yoom dukkanee dhi'e ammallee ganama duuba kee hin laalin haala raggufatte karaatti harcaasin sanyii argufatte jireenyi kee lufee qoore baalli isaa mul'ata kee keessaa deebi'ee lalisa murteeffadhu deemi tasi gabba'iiti galma kee jijjiirin borusiif bariiti galma kee jijjiirin borusiif bariiti. Ganna kee tilmaami umuriin kee meeqa atuu of madaalin nami maaf siqeeqa ka duraan jiraatteef kasiif hafu laali waa hojjette ammoo deebi'i madaali kaayyoo keeti keessa wanni ciisu guute kaatin sochoosin tokko lafaa fuute hojjadhu dadhabdeesin badi akeeki umuriin kee dhumee umuriin kee turee akka dhumu beeki eebba keessa keetii qotii gadi baasi sanyii harka qaddu dammaqii facaasi kutannoon dammaqii kaayyoo kee jabeessi sodaaf boosummaa ifirraa fageessi guyyaan hamaan dhufee adoosii hubin amma ariifadhu teettee yeroon gubin dedhaan ifin gatin akka warra deegu dammaqirra fini yeroon si eegu ulfaadhaa eebbifama.